نبيل فودي وري جت لكم سوق بريسا نبيل فودي وري جت لكم سلام بريسا كومنتي يرى نافكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هركفوني دعوة ورد فخين كم نجاح سني فيا لا جرت سني كارف ندي منو جرفنا الرأسي مالين دي بتعرف تجون كسينو لما هوني كبدي رفه وهم تكا وانا سنجت تنون داو دعوة ورد فخين وجاخي سني وني سنجت تان أنا بيه خوان دا كم رأي بس سنجت وجادا شاخلين إلتي ويرا دي رتن وجادا غلطه مارا خطيب أنيمال قلون كبا إرجع دعوتوني خيا كناچه أني هو مال قلون كبا جيتي يا دي جرا ياده كم كياده نياده طيب ما أما والم فكفرتي والم فرده لما نيم فرده وانتين بيدا نمر بيجرا بيجي بقى كي شروف أكان هجدة بيجنا ما كي ساقلو في مرة أكان بيرا لكاو في ميت كانيس آيلان كيس نمني خيس خناب ناني وبلين كي ينتلي ناري نادا أنا أران تنا اسمه ده اسمه كباجا ده شيء خيا نمما تكو بلتي لكاو فايدة نما فين كبد يجوا خيا uga ada mali fanimo flannon tiya arra mashallah ada manati yati uga ada kuma tangarana qabdi ilmoti yata gara sigara irtu garu mo tidabale wanta ka jarone sini mo rabsu barbad isi tana akkam gurun qaba ani yari isi mana debu di dakhana ma akkam gurun qaba akkam buleti isi tana mana debu su qaba ani yada jirati yada garu ma mali fan dukub sadde ba kana mo ko mali ni de ngora animo uga ada aretin jira fudun qaba tayyib haye fudun qaba choma wani namur taysu haye mo dechu طيب نين أيامه تنمو قافي تيجي سنين قافت كومنتي جلت يوخا فودي كومنتي فودي إن فودين جت كومنتي جلنا كيس مالي برام كتير فيديو تنا ربي ينجح جسين كابيان فيديو تنا لايك غورا لايك فوق تام بوتا كومنتي كوفا جلنا بريسا وان برادة كسران برباد كومنتي كم جتنا بريسان يوها فودي يوخا هم فودين والم كومنتي يور بايجته نون فود كومنتي نين فودين جت يور بايجته نين فود خانة جدبين مالي في سنون تصبر موتي jireenya kiyyaan keessatti nama waan irraa ilaalu jeetii yaada. Akkadde namni nan qabadhu saba kiyya isini rakkooti yoo na rakkadde isinitti niyyadda akkanaaf na furtan abdiin qaba. Garuu immoo haati manaa kiyyaa nama yeroo maaliif namni kun garaa qabaatullee har'a namni fuudhi namaan jiru har'a wallahi ajaa'iba natti hojjira. Dubartiin takka dubartiin fuudhettee lubbuu si dibatan akkamaa ta'u kun yaada mataa kiyyatti ta'u jiru. Waan takkaan isin gaafadha namni tokko fira takkuma reefu hin taraa isiniin jee warri fuudhii yoo haa hin fuudhin jettan. Komantii jala naaf ka'a dhiiraa kan dhalaa obboleessa keenya. Ati obboleettii tiyya kan viidiyoo kana daawwachaa jirtu. Atis obboleessa keenya kan viidiyoo kana daawwachaa jirtu. Atii fi inni isii fi inninis hundi keessanuu viidiyoo tana tokkicha keessan biran kutinaa laayik gootan malee biran kutinaadha. Komantii irra naa ka'a. Wanni isin naa komantii irra naa keessan yoo haa fuudhii iyyaa hin fuudhin. Yaa fuudhii iyyaa hin fuudhin. Komantii jettu. Komantiin fuudhii jettu yoo irra baay'ette ni ilaala komantii keessan baay'ee. Komantii takkaa jala deemee ilaalle komantii teessan. Komantii teessan irra deebiitti ilaala. Komantii teessan takkam jettu naa keessan yaa fuudhi munabiil yaa iyyaa hin fuudhin komantii jettu qofa warreen fuudhi jettan liinkiin isiniif ka'a liinkiidhaan yuutuubii kiyyala isiniif ka'a laa dhaggeeffadha komantii kaanis barreessaa komantii xabii liinkii isin jalaa kaa'u jalatti komantii barreessaa liinkii anan isin kaa'u jala komantii gasseenaati komantii barreessaa komantii kam jettu barreessaa keessanii nabiil yoo haa fuudhi warri jettan. Nabiil yaa hin fuudhii warri jettanis warri amma isinirraa gabaabsa. Nabiil fuudhii warri jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Nabiil hin fuudhii warri jettan lakkoofsa lama barreessaa. Komantii yaranaaf ka'a. Saniifuu waan akkanaa isin jechuu barbaada. Ani hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa. Ani wanni murteessu hin jiru haati mana kiyyaa ilmoo wajjin ala gabbaatiin irraa cinqamurra. Yookaan akka isin jettan waan isin barbaaddu san ilmoon tunis maaliif ni miidhamtinadha. Yookaan immoo fuudhee isii mana deebisuu. Yookaan immoo akka danda'amuun haala danda'amuun godhuudha. Ani immoo fuudha kana isaan barbaadu wallahi fuudhaaf biyyaman hin dhufne fuudhaaf yaman hin dhufne alhamdulillah garuu isin tun ni baatee utaaltee baatee dheengadda akkuma kadhee isinii mee dhugaadhaa utaaltee baatee garuu nakaa qofan hin tuyne nakaa isinii qabu dhugaadhaa akkuma isin jette jirtan ilma muslimaatiin tala muslimaa jirtan beeka obboleessa kiyya obboleettii tiyya beeka warreen hin beeka viidiyoo kiyya nama daawwatu. Namoota gurguddaa daawwata namoota umriin ol kutan namoota akka abbaa kiyyaa gurguddoota akka ulamaa sheekootii namoota baay'ee viidiyoo kana daawwata beekan namoota biyyi gurguddoo reeditan isiniin jaaladha isiniin kabaja isin hundi keessanuu naaf galatooma amantiin tiyya amantiin tiyya jechuun waan irraa hin haqamne irraas wanni godhuun taane saniifuu amantii tiyya dhugaadha akkuma jettan sirreeffachuun qabaa waan isin jettan hiniine dhugaadha akkuma isin jenne kaan xuyine isin jee ni kaas irraa ni kaan isin kamu beekani san hundas waan isin amma naa himtan tanas
duraanuu beekaa ni kaaniin yakas hin jennee garuu immoo adda baanee jirraadha wanni isin jechuun wanti isin achirra adda baafachuu qabdanii niin kadhee garuu wanni kana na kakachiise wallaahi hin jee maaliif waan guyyaa sanarra uumame naaf beeka waan guyyaa san torba guyyaa sanarratti anaaf beeka dhaggeeffadha wanni takka laa wanni isiniif baluu qabda daawwattoota kiyya. Mi'a tika obboleessa kiyya kana daawwatu jirtu ati siifiin waa'ee mudee maa dhaggeeffadhu obboleettii kiyya kana daawwatu jirtu siifiin waa'ee maa dhaggeeffadhu waan takka yeroo takka caqasu deeqaa sakantii takka sittiin fudhatu dhaggeeffadhu viidiyoo tana. Akka mataa keetii irra gabbuu itti ilaali wanti takka yeroo sanitti yeroo sirratti uumamte rakkoon takka girgiriin takka sitti uumamte bakka jireenya kee kana sirraa waliin laagamte guyyaa tokko sirraa laagamte sanitti mi'eeti maal goota yoo si taate mi'i maal godhuu qabda wanni sirraa eeggamu maaliiti obsa barbaachisa obsa dhugaadha obsa. Oromoo artee gubattisan namni tokko akkasumas jiru kasi qabu jiraachuu qaba. Garuu yeroon akkasitti aaree fanadda'usan namaan biraadha namni namatti hin jiru. Saniif aaree fanaddee baay'ee aaree dhukkubee hatta itillee manaaf marra galee jechuudha. Saniifuu komantiilee nama baay'ee isin barreessaa jirtan arkee ture baay'eedha. Nabiin hin fuudhinii maarreedha dubartiin hoggaa garaa qabdu amala akkanaa qabdi irra laalinii obsi abshir ani maaliif arras borus dubartiin imaanaadha beeka dubartiin imaanaadha jettanii namoota baay'ee akka keessaan dhuftanii kan dubbisuu jirtan waan qaba dubartiin akkuma jettan imaanaadha dhalaan takka hoggaan uffannamtu imaanaan uffannamti alayhi salaam nabiyyiin keenya gaafa du'uu deemu waa lama nudhaame lamaan san keessaa takka farratti shamarran dhalaa tana yaaboo yaa miskiina dhalaa tana naa jabeessaa jedhe lammaffaa taatiitti dabaliiti wanni inni naa jabeessi jee salaata rabbiiti obboleeyyan kiyya. Tana keessa namni inni irra jabeessa laata raa'u dubartii tana jechuudha. Maaliif laafina isii argeeti? Maaliif garuu immoo isii laafina kana gisee isiin fufu wallaaltes obsaan akka isin irra dabruuf qabdeettan dhugaa keessanii ani wanni isin jettan dhugaadha. Obboleessa kiyya obboleettiitii yaa rabbiin wallaahi wabillahi rakkoo isin irra kisini ka dhukkuba jiru rabbiin dhukkuba isin irra haa kaasu. Wallaahi fayyaan fayyaa rabbii isin dhukkubsini. Takkana isin jaaladha isin kabajanaaf galatooma umrignaaf dheeradhaadha. Namoota baay'een asirraan haatatti xiyye taate hiriyaa ummaatii yaa tana daawwatu jirtu. Hiriyaa abbaa kiyya kan na daawwatu jirtan ani nagaan qaba alhamdulillah nagee qabaannan as taa'ee isiniif haasa'u jira garuu alhamdulillah du'aayin isin naaf gootan naaf qeebalamuun kiyya anaa dhukkubsate sirarraa ka'uu bichaa naaf ga'a fayyaan bichaa namni fayyaa qabu waan dhabeen qabu lammaffaa itti dabaluudhaan arraan tana waan takkaan isin himuu barbaade ani haadha manaa kiyyaa yookaan miidhuudhaaf yookaan rakkoo takka isirra gaggeessuudhaaf yookaan usii tana firraa miidhuudhaaf ilmootii agaraa naaf qabdi ani sareedha moo ilmoo namaati maaliif hin ta'u waraa wanni kanaan barbaachisu dhugaa keessanii. Jaartii ilmoo garanaa qabdi isii kabajuun qabu. Kabajuun irra jiraata. Waan takkaan isin hima. Jaarsa jaartiin wanni isin irraa eeggamu. Ani isinirra beekeetii miti obboleessa kiyya obboleettii fi sirra beekee yookaan sirra beekeetii miti. Waan takkaan isin gorsuu barbaade. Wanni isin gorsuu barbaade arraan tarhaatii manaa keetii isin waa hundarratti wal kabajaa jechuudha. Kabajaan yoo hin jiraanne wanni takka isin gidduu hin jiraatu obboleessa kiyya obboleettii fi kabajaa yoo hin jiraanne jaalalti ni kutti na dhagaye. Ara walitti safaatina keessattuu ijoolleen teenya taala argeedhaa waan hin taane haasofti yeroo ammaa zaban ammaa bultiif osoo hin taane ani nama jallee jeju rabbiin kiyya nan godhini afaan baalagee afaan adda addaa waan adda waliin jaaramne keenya namoonni baay'een baqaanii jiraan akkuma qilleensarra tokko waliin utaalu san akkasirra waan akkasirraa isa wal qusannu wal haa kabajnu ilmi namaa yoo wal kabaje bakka takka gaha jaarsa jaartii wanni jedhamu iccitiidha. Iccitiisan ol baasuun illee miidiyaa irratti illee baasuun salphina beekan kana hunda garuu immoo tuni haaraan na godhee ani asumaan dabarsee akkas jee ol bee viidiyoo irratti illee isii maarreedha adda baanee jira jee aaree akkasii simeetii keessa galee lolu kuyyaaf dhiifamaan isin gaafadha duraan dursee daawwattoota kiyya dhiifamaan isin gaafadha maaliif baay'ee takkaan aaree baay'ee takkaan mufadhee baay'ee takkaan gaddee baay'ee takkaan jireenya golgolaa eegusanii dhugaa rabbi isinii muudhaaf daawwattoota maaliif dhugaa jirtu sanii madheetiin Samboota akka feetan akkana gootan na gootan yookaan akka taatan akka feetan na gootan an maaliif isii filumee keessanii tamam atiifis intala talaalaa kana daawwatu jirtuuf an obboleessa kiyya kana daawwatu jirtuuf an yookaan obboleessa keeti dhaggeeffadhu waan takkaan siima dabree jechuu kiyyaa beekadhu nuti ilmaan Oromoodha Oromoon nuti safuu qabna aadaa qabna akka amantattis amantaa qabna amantiin teenyas amantii islaamaati. San hundarrattuu wal kabajuuf barbaachisaadha jechuun kiyyaa beekadha wanni isin barbaade garuu har'aan tan osoo fi dhugaadha namootaan warri yaman kun maarree maal baqa waan takka takka adeemu jira ammas warri yaman kun maarree rakkoo adda addaadha obboleessa kiyya jireenya baqaatiif biyya tana dhufneeti jireenya kana keessatti garuu immoo jireenyi osoo hojjechaa deemnu namni kun beeta har'a wanti kun hundi beekadha duraanis miidiyaatiin jirre malee lafa jala deemaa jira. Maaliif har'a garuu namni xiqqishoo akka Oromoon akka nama xaxawwaree ta'eeti xiqqishoo gaanii jiraami Oromoon keenya kan namni gisee biyya
takka dhaqee wallahi akka mataa kiyyeessu hime gaafan biyya keessa jiru waan takka jira hagoogii takka biyyi san keessaa gija baate immoo xiqqishoo wayii sirraa banama. Saniifuu waan takka takka asii gala jechuudha waan hin beekne ni baratta jechuudha wanni akkanas hin jee fi namni waggaa biyya irraa bee biyya namaa dhufe waan takka barachuu qaba wahiin galuu qaba malee akkanatu seetuma waan hin taane biyya galuu hin qabu jechuudha wanni isiniif dubbatu jiru. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya walaa jajjabeessinu an baay'ee takkaan isin galatoomfadha dhuftanii keessan na gorsuu keessaniif ara ati akkana ta'uu qabdu akka inni sirraan eeggamu maal naan jechuun keessan anna boonsa malee ani na arrabsuun keessanis anaaf gorsa maaliif arra warri na arrabsatanis jirtu kan arrabsatan sun maal naan jechaa jirtan beektaa kan arrabsu san na gorsu jirta obboleessa kiyyaatti kan arrabsu jirtu komentii barreessite na faarsu jirta baabaa kiyyaa ani waa takka fiduu danda'u tanaaf mooraalii dabalaa deeman maaliif ati arra kadheen gaddana arrabsitu san anarraan tana arraba keetiif jee waanin silaa irra jiru san dhiisuun qabu maaliif itti fufee bakka san bira kutuu qaba akkamittiin bira kutuu qaba yaaduu qaban qaba saniifuu namoonni baay'eenis namoonni hawwii waa hundaa qabdan rabbiin bakka isin haa ga'u namoonni fayyaa hin qabne rabbi fayyaa isiniif haa jiru namoonni rakkates rabbi rakkoo isin haa baasu wallahi asumaan gaa itti dabaluudhaan rabbiin wallahi waan takkaan jechuu barbaada warreen amma yeroo tana gaddarra jirtanis rabbi gadda isinirraa haa kaasu du'aayin isin godhuu barbaade warreen yeroo tana gaddarra jirtan gaddarbi isinirraa haa kaasu obboleeyyan kiyya obboleetii kiyya rabbiin gadda sirraa haa kaasu obboleessa kiyya amma gaddarra jirtu gaddarbi sirraa haa kaasu jechuu kiyya maaliif yeroo tana ammaan tana yeroo tana keessa abbaan irraa du'u jira haati irraa du'u jira kana hunda namoota baay'een gaa yeroo tana keessa yeroo tokkoof gammachuu tokkoof rifachuudha addunyaan tun akkana qabdi jechuu kiyya asli gaati dabaluudhaan haadha asliit irraa du'e obboleessa kiyya biroo viidiyoon tiyyoo si bargeessallee atillee rabbiin si haa sabbarsiisu imaana sabrii rabbi siif haa kennu du'aa sabriidhaan siin jechuu barbaada asumaan xiqqishoo wanti tun na keessa deemu jirti. Haadha jechuun gaa arraan tana ijatee dhabdee haadha jechuun ija jechuudha haadha jechuun jireenya keenya kana guutuu jechuudha rabbiin gaa haadha tinteeti rabbiin si haa jannatal firdawsiin si haa qananiisuun siin jechuu barbaada sirriitti takkanaati waaniin viidiyoo tan keessatti xiqqishoo wanni godhadhee carraa argadhee sirriitti xiqqishoo si dubbadhee malee obboleessa kiyya humaa miti rakkoon qabu ati nama Oromoo tokko nama hedduu takka ani akka nama tokkotti si dinqisiifadhaa galatoomii siin jechuu barbaada. Asumaan uummata keenya manni addunyaa mararratti jirra warreen rakkattu rakkoorra rabbi rakkoo isinirraa kaasu kan rakkattanii rakkoo keessatti rabbi rakkoo isinirraa kaasu kan cinqatta rabbi cinqii isinirraa fuudhu isin jechuun barbaada asumaan ani alhamdulillah nagaan qaba galata rabbiiti ammoo anaa fi isma rabbiin akka nagaan adda baasu du'aa ina fuudha mana kiyyaati tamana kiyyaatti yoon deebi'e taada mana kiyyaa immoo du'aa ina fuudha rabbiin nagaan adda baasu yaa isin gaatuun garaa qabdi yeroo tana aartee maal jirutti namni kun baani beekta. Nyafuufaa maal jaa yeroo sana daddaawwa haa baqaa waa daddaa jira saniif du'aamu godhaa fi rabbiin nagaan adda isii haa baasu rakkoota akka malee rabbiin addaan isii haa hiiku jaa du'aa inaaf godhaa fi isiniin jaaladha akka isin na kabajan qabdiin qaba ammallee irra deebi'ee ati obboleettii biyya kanaa daawwatu jirtu ati obboleessi kiyya kanaa daawwatu jirtu komantii fuudhii hin fuudhin jettu achi jiranaaf kaadha namoonni fuudhi jettan lakkoofsa tokkoon namoonni fuudhi jettan lakkoofsa tokkoon kan fuudhin jettu immoo lakkoofsa lamaan komantii azzalanaa guutis hin jaabuleessa kiyya komantii xeelaaleeti kan viidiyoo baruu deebiisii waraabu dhagee komantii xeelaalee komantii keessan qofa laalee micoo maddii fidee assalaamu alaikum jaanan kilma dhaggeeffadhu filannoodha komantii xeelaalee yookaan akkatti hin taane jaan ammas maaliif hoosaniifu ani immoo akka mataa kiyyatti anis komantiin barreessuun hin qaba. Komantiin achi barreessu keessaa komantii kiyya jala barreessuu dandeessanii saniifuu uummata kiyya qaalii isiniin jaaladhaa ilaafuu hedduu takkaan isin kabajaa isiniin jaaladhaani naaf galatoomaa umrii naaf dheeradhaadha. Akkuma beekamu hunuma nama kiyyaan jira dhiigaa harri hin deemu waan hin jirreef saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya isin dheeresseetiin jira isin dheeradheetiin jira hedduu takkaan isin dheeradhee saniifuu komantii akkuma reeffatan isin jee komantii achi naa barreessaa. Waan agaadhuma sagantaa kiyyatti nafaan turtaniif galatoomaa umrii dheeradhaa isiniin jaa isin dheeradheetiin jira waan isin dheeradheef naaf folchaan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye.